Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurratti biyya jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessan yaanis nagaa koo galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatanii like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Akkuma beekamu viidiyoo Hermii fi Abrish qabadheen dhufee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi gidduu kana egaa akkuma beekamu Ruutiyyee mucaan ishee jalaa fudhatamee boohaa jirti jechuudha. Viidiyoon guyyaa kaleessaa hojjetame baay'ee nama ajaa'ibsiisti jechuudha. Egaa akkuma beekamu Buzee fi Deef kana dura mucaa ati guddisuu hin dandeessu, ati haadha gaarii miti, kanaaf mucaa kennii nuti warra keenyatti gashinaa warri keenya haa guddisanii jedhanii lama ta'anii ishee gaafatanii turanii. Isheen immoo lakki mucaa koo ofirraa hin deemsisu anuma guddifata jettee turte. Haa ta'u malee erga isheen manaa baatee booddee immoo iddoo isheen mana hin jirretti deemanii hojjettuu isheerraa mucaa doorsisanii akka fudhatanidha. Guyyaa lamaan kana keessatti viidiyoon gadhiifamaa jiru jechuudha. Kana keessatti ginnani baay'ee kan nagarrame viidiyoon mana daaniitti gadhiifame yoo ilaaltanii jiraattanii Hermii fi Abrishii zana janii ta'anii fiilmii ilaalu jechuudha. Asii immoo Li'uul immoo badeera jedhamaa jira. Taadaama mucaan kun badeera yoo ta'e dhugaa waaqa kana Abrahaam abbaadha miti maaliyyuu yoo ta'e mucaa sanaaf jaalala yoo abeeyyuu garuu mucaan badee gaafa jedhamu akkasumatti zanaa jedhee dubartii ammatee taa'a jechuudha. Bichaa baay'ee ulfaata faraduuf baay'ee ulfaata halaala ta'anii jechuudha. Gin immoo baay'ee tokko nama garrama jechuudha. Abrahaam mucaa isaaf yaada inni qabu yookiin immoo jaalala inni qabuufiin agarsiisaafi jechuudha. Mucaa isaaf jaalala tokko hin qabu. Maaliif yoo jettan namni mucaa isaa jaallatu mucaan kee badeera, mucaan kee hin jiru fudhatameera gaafa jedhamu zimme'ee malakkiin fudhatamne suma bira jira je'eetu malsii deebisaa? Eessatti badii eenyutu fuudhee je'ee yookiin immoo deemnee iyyata galfanna hin jedhu mana seeraa deemna hin jedhu dhugaa rabbii baay'ee nama garrama jechuudha. Mucayyoon kun namni ishee amane hin jiru Ruuttaadhaanii ammallee isaan kan fudhatanii akka waan isheenii isa barbaaddee isa dursisaa jirtuttidha kan Abrahaam fudhatee jiru jechuudha. Sababni isaa Ruutii yeroo baay'ee fiqir wajjiniin walii galtee waan baay'ee gooteetti. Kana duras immoo Abrahaam deebisuuf jecha waan baay'ee gootee waan jirtuuf gaafa isheen amma dhugaama dubbatteeyyuu namni ishee amanu hin jiru jechuudha. Soba godhanii fudhatu gaafa isheen dubbattu. Maaliif yoo jettan kana dura wanta isheenii akkas gootee isaan shawwaddeef har'allee waanuma isaan shawwaddutti fakkaata jechuudha. Kana keessatti garuu mucaa isaaniitu miidhamaa jira. Dhugaa rabbi kana amma mucaan kun uguma badeera taanaan guyyaa lammaffaadha jechuudha. Mucaa xiqqoon guyyaa lammaffaa mucaan waggaan guunne bahee gaafa bakkee turu guyyaa lama guutuu ilaala amma akka ulfaatu jechuudha. Garuu immoo ani baay'ee kan na ajaa'ibsiise immoo Abrahaam akka kana shillaa jechuun isaa maaliifidha? Mucaan kee bade jedhamee kan itti dubbatamaa jiru maaliif shillaa jedhee tuffatee dhiisee gaaffiidha dhugaa rabbi kana. Ndee ala saadha miti waanuma fe'e yoo ta'eyyuu Ruutiyyee faana yoo wal lolaniyyuu yoo hammam wal caqacaqaniyyuu yoo hammam wal jibbaniyyuu gin immoo gidduu isaanii mucaatu jira. So mucaan kun ikkoo abbaa sin barbaada haadha sin barbaada. Taada akkamitti calli jedhee dhiisee inni calli jedhee hin sobda jedhee ma ilaalee viidiyoo guyyaa kaleessaa Ruutiin akka argitan baay'ee bo'aa jirti jechuudha. Baay'ee boosseetti akkuma argamu fuula ishee irratti illee hin beekama. Himimmaan ishee dhangalaastu illee hin beekama. Dhugaa rabbi kanaadha. Ani karaa koo baay'ee na ajaa'ibsiiste jechuudha. Maaliif utuma dhugaa qabaatteeyyuu dhugaa ishee namni dubbatu hin jiru mucayyoo kana jechuudha. Dhugaa rabbi kana dogoggora isa isheen hojjettu lakkaa'u malee waan gaarii isa isheen gootu lakkaa'ani. Ruutaan utuu gaarii goote hin jedhani. Gin dogoggora guutee jiru. Dhugaa rabbi kana bichaa kabbaadidha. Utuu mucaan isheen banne ta'e akka kana himimmaan ishee dhangalaastu. Barget mucaan ishee fudhatameera garuu namni fudhate eenyu akka ta'e addan baafanne malee isheen mucaan ishee fudhatameera. Buzeen immoo kana durayyuu dubbatteetti akka mucaan kun ishee biratti hin guddanne. Ammas taanaan kan mucaa kana fuudhee balleesse Buzee mataa malee nama biraa miti jechuudha. Buzee fi Deevi'a jechuudha. Isaaniin xaraxaruu qabdi yookiin immoo isaaniin mana seeraa geessuu qabdi. Dhugaa rabbi kana maaliif kan dhufee waa'ee mucaatti kaase isaanii fi ammoo dargaggoota sadii
kana dura mana ishee deemanii akkasuma guyyaa 5 tokko dura itti dubbatanii turan. So kanaaf ijoollee kana mana seeraa geessitee gaafachiisuu qabdi Ruutaan. Isaan kanatu fuudheera ta'a jechuudha mucaashee. Ugarbii yeroo akkasii mimmaan hangalaastu zimmi jedhanii ilaalanii itti akka kana qoosanii nama naarsanii buzeen maaliyyoo ta'e dubartii dhakkoo haadha ijoollee dhakkoo bori kuni anarra qaqqabaa carraan Ruutaa qaqqabee anarra qaqqabaa lakkii jettee yaaddu hinde ati koo haadha mucaadha ati koo hangafadha ugarbii kana buzee yaaduu qabda turte mucaan kunii akkas gaafa mimmaan shengalaastu lakki dhuguma mucaan kun badeera tanaan mucaan kun kan kee qofaa miti kan keenyadha dhiiga keenyaa maaliyyoo ta'e isin nuti dhiiga keenya jettee gara Ruutaa gortee gargaaruu moo Ruutaatiin ati akkasii ati sobduu jechuutu caala bicha kabbaadidha dhugaa rabbi kana ugumaan luul badeera yoo ta'e dubbiin garan taanetti deema jechuudha. Abrahaam imma mucaayyuu hin qabu wishimmitii wajjiniin jechaa ture ugaa rabbi kana hermii wajjiniin bakka ta'anii diraamaa isaanii ilaalaa turanii filmii isaanii ilaalaa turanii jechuudha. So immuma mucaasayyuu hin qabu mucaasayyuu irraanfateera amma Abrahaam jaalala addisii keessa jira akkuma argitan har'ammoo waaqarri jettee dhufteetti hermiini warra chaayinaa fakkaattee dhufteetti jechuudha dhugaa rabbi kana baay'ee bareeddee dhuftee jechuudha na abbaa Abrahaam bakka akkasti deemee ma hojiima gaarii hojjechuu malee waan biraan beeku jechuudha. Akkasidha hordoftoota kiyya dhugaa rabbi kana garuu hermiin akka har'a kolfitu kana miti guyyaa tokko mimmaan Ruutiin dhangalaaste ati dhangalaasuun keen oolu dhugaa rabbi taa'ama bulaalaalaa hermiinis booddee akka Ruutaa yoo isheen ta'uu baatte yookiin tokko deesse yookiin immoo hundaa'iniyyuu Abrahaam gatee dhiisee deebuu danda'a maaliif Abrahaam dubartii faana turuu hin danda'u baay'isawwe dhugaa rabbi kanaaf yoo faana ture alarjikii waan qabuuf jechuudha. Abrahaamiif gadheedha waan ta'eef faanan turuu akkuma Ruutiidhaan bakkeetti gatee deeme akkuma kana hermii guyyaa tokko gatee galuunsaan oolu hermiin immoo gaafa sana taraa kee mimmaan dhangalaasuun hin oolu akkuma Ruutaa nama mimmaan ishee buusaa jirtu akkuma kanattis mimmaan kee fashaqochuun keen oolu dhugaa rabbii maaliif ela namni tokko tidaarii isaa duraa irratti ilaaltanitti seenuu qabdu isin galee Ruutaan maal itti balleessiteetu akan deeme Ruutaan homaayyuu itti balleessine Ruutaani bakka dubartii biraa dhiisii anaan eggana fuutee ana qofaa ana bichaa ana faana jiraadhu dubartii biraa narratti hin fidiin dubartii biraa mana koo keessatti hin fidiin jette malee waan tokko waan jette hin qabdu soo Ruutaan badii hin qabdu jechuudha badii hin qabu Abrahaamiya. Taadaa amma hermiinis gawaaqni nagaa nugee yoo teenye mallaallaa amma gara fuulduraatti wanti kun isheen qunnamu jettanii shakkitu ani shakku dhugaa rabbii hammamiyyuu gaarii yoo taate Abrahaam dubartii biraa laaluun dhiisu maaliif Ruutaa caalaa namni Abrahaamiif godhe yookiin immoo namni Abrahaamiin lafaa kaasee hin jiru Abrahaamiin darajaa kanarra kan geessise Ruutaadha. Garuu immoo har'a kan jibbame hani nama hundumaaf biratti tuffatame eenyu Ruutaadha. Kuni bor hermiifidha jechuudha barumsisaa. Silaa hermiini Ruutaan barachuu qabdi turte. Fiqirraa barachuu qabdi turte. Akkasuma ijoollee shamarranii dura ufanirraa barachuu qabdi turte. I don't know beeku ani maal akka itti go'eeru mucaan kun hin beeku dhugaa rabbi kana. Shamarroonni isa bira gahan hundumtiyyuu bakka isarraa adda ba'uu fi jiruu isaaniitti fudhata danda'anii dhiisanii maal akka inni ittiin tuquun beeku dhugaa rabbi. Sorry ani gaafan akka za'uu waan biraa yaadeen utuu hin taane bakka jira miti miidiyaa kanarratti waan baay'ee argaa jirra waan ta'eef gaafa isa bira gaane akkan ijoolleen kun aqlii isaanii gatan jechuudha sammuu isaanii gatan. Dhugaa rabbi gaafa sammuu isaanii kan isaan gatanii kanaafidha jechuudha. Innaa waanuma fe'eefuun rabbi jireenya gaarii isiniif haalaatu dhugaa rabbi kana hermii keenya dogoggoriinii astawaayii ta'ii dubartii yaaddu ta'ii dubartii beektu ta'ii jireenya kee sirreeffadhu isa gara fuulduraa har'a wanti ati argaa jirtu kun feekiya feekna uhe Abrahaam isa feekii malee Abrahaam isa noormaalii miti kanatti jaallattee jirtu dhugaa rabbi እኔ ልነግርሽ ነው አሁን በአማርኛ ማለት ነው ሄርሚ የኔ ውድ የኔ ቆንጆ ተይና እሱን
እሱን ተይና ሌላ